هاي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جالي وانكو أشما أركفوني كم جرتو سنين جرا. الحمد لله أنا جاكوتي. هارس فيديو بريد على جدي اتيادو توكو شورا. إن شاء الله بريد ما سنفتح. فيديو قبابا دا فيديو قبابا موبايل كينيا غرغار سأدانوف أبو مغرغار سكن حالك مين أكتي هرغنو شورا. baay'ee nama beekus namni hin beekne yoo jiraate ta'e gargaarsa baay'ee bareedaadha jechuudha. Irra caalaan nama tarii waan kana hin hubanne ta'a jechuudha. Kanaafuu waan hubatan tokko nam tokko akka hubatu taasisuun of booda yaaduu osoo hin taane fuulduratti yaaduudha jechuudha. Namummaadha akka kiyyeetti jechuudha. Kanaafuu waan beekan takka dhaadachuu osoo hin taane jechuudha. Waan beekan waliif qoodanii waliin itti gammachuun barbaachisaadha. Itti gammaduun barbaachisaadha dhimma jedhuuf viidiyoo kana waan moobaayila keenyarraa itti gargaaramuu dandeenyu osoo waan tokko gadi hin buusin jechuudha. Kanatti dabruun dura akkuma yeroo kanaan dura barame jechuudha. Beeksisa akkaataa itti nu hordoftan taasifadhee hangan deebi'u nafaana jiraadhaan isin jedha. Beeksisa yeroo hin jedhu YouTube kiyya irratti akkasumas Facebook irratti haala kamiin akka YouTube kiyya subscribe gootanii Facebook kiyya immoo follow gochuun hordoftan isin agarsiisuuf jalqaba YouTube keessan irra ni seentan jechuudha. Sanaan booda YouTube keessan irratti jechuudha namni argineef yeroo hunda kan search godhamu Jaafar Kamaal jettanii search gootan jechuudha. Jaafar Kamaal jettanii search gootan jechuudha YouTube irratti. Sana booda YouTube kiyya isa kana jechuudha kan profaayilii kanaan isiniif ba'u jechuudha. Sana booda profaayilii sanarraa ni tuqxan jechuudha. Achi booda barreeffama an amma dura subscribe godheetiin ture jechuudha irraa kaasee isin agarsiisuuf okeedhaan godha. YouTube kiyya Jaafar Kamaal kan jedhu kana eega profaayilii isarra tuqxanii haala kanaan isiniif ba'ee subscribe kan jedhu kanarra tuqxanii sana booda notification kana dalagsiiftan jechuudha wanta gurraattii kana jechuudha. Of bona deemnee Facebook kiyya keessattis na hordofuu fi haala kamiin akka Facebook kiyya friendii isaa guutee jiru jechuudha. Akkatti follow gochuudhaan akka friendii kiyya tokkootti waan an gadhiisee dabres ta'ee waan an sichi gadhiisuuf jiru haala kamiin akka itti hordoftan isin agarsiisuuf jalqaba Facebook keessan keessaa ni seentan jechuudha. Sanaan booda asitti bakka search kanarratti maqaa YouTube kiyyaan wal fakkaataa ta'e search gootan jechuudha. Kana jechuun Jaafar Kamaal jettanii search gootan jechuudha. Sana booda Facebook kana jechuudha kan isinitti mul'atu kana kan profaayilii kanaan isiniif ba'u. Sana booda profaayilii sanarraa ni tuqxan jechuudha. Sana booda kallattiin gara Facebookaatti isin dabarsa barreeffama follow jedhu kanarra tuqxan jechuudha. Barreeffama asitti isinitti mul'atu kanarra tuqxan jechuudha follow kan jedhu kana. Sana booda isiniif danda'ame taanaan see first kan jedhu kanarra tuqxanii yoo isiniif danda'amuu dides kanarratti dhiisuu ni dandeessan follow gootanii dhiisuu ni dandeessan jechuudha. Haala kanaan YouTube kiyya Facebook kiyya keessatti na hordofuu ni dandeessu. Inni biraan page kiyya Jaafar Android like gootanii akka na hordoftan kabajaan isin gaafadha jechuudha. Jaafar Android isinitti mul'ata jechuudha. Yeroo kiyya gabaabsuuf isin agarsiisu jechuudha. Garuu page kiyya isa kanaadha. Yeroo irra seentan like gochuun sana booda follow gochuun sana booda save first gootanii save gootanii na hordofuu ni dandeessu Jaafar Android kan jedhu kanarrattis jechuudha. Amma gara dhimma kiyya yookaan barumsa kiyya har'aa gargaarsa moobaayilii kan keenya har'aa addatti argannu isin agarsiisuu fi gargaarsa yeroo jedhu baay'een keenya filaashii yookaan baatirii moobaayila kan keenya keessaa ibsachuuf itti fayyadamnu Play Store irraas haa ta'u hiriyaa keenya irraa share godhachuudhaan moobaayila kan keenya irratti itti fayyadamna. Kunis kan inni jiraatu bal'ina qafoo keenya irraa hirateeti jechuudha. Firii kan jiraatu miti filaashiin kun. Inni biraa wanni garagaraa aappii bannee jechuudha dalagsiisaa turre haala kamiin si'a tokkotti aappii sana hunda isaa cufuu dandeenyu jechuudha. Nama karaa biraatiin dhaqee aappii sana cufuu hin dandeenyeef wanni kun sababa ta'a.
jalqaba kana hunda argachuudhaaf fuula mobaayila kan keenya irraa jechuudha. Fuula mobaayila keenya qullaa kanarra cimsinee quba tokkoon ni tuqna jechuudha. Cimsinee dheerisnee jechuudha sekoondii 3 waan ta'u. Sana booda barreeffama widgets jettu kanarra tuqna jechuudha. Ishee as gadi isinitti mul'attu kana jechuudha. Widgets eega wanta akka kanaa isiniif ta'ee jechuudha. Sana booda akkuma isinitti mul'atu jechuudha. Widgets eega gootaniin booda as keessaa waan garagaraatu jira jechuudha. Waan nama fayyadudha kun hunduu tola yookaan bilaash kanarraan kaa'amne ture. Faayidaa qaba kun hunduu jechuudha. Sa'aatii garagaraa argachuu, sa'aatii bifa bareedaa ta'e, sa'aatii bifa kaasiyoo, bifa seekkoo ta'een jechuudha argachuu kan dandeessan waan kana keessaa jechuudha. Kun aappii xixiqqaarraa jechuudha. Waliigalaan aappii bannee itti fayyadamaa turree ho'ina mobaayila kan keenyaatiif sababa ta'a. Aappii bannee itti fayyadamnee feesbuuka bannee akkasuma kiroomii waan garagaraarra seenaa baay'een keenya jechuudha. Haala itti fayyadamaatiin jechuudha. Yoo akkasitti banaatti dhiisne mobaayilli keenya akka ho'u ni taasisa. Yeroo tokko tokko akka mobaayilli keenya allaqu kan taasisudha. Kanaafis sababni activate applications kan jettu kana argaa jirtan lakkoofsa 3 irra jiru. Kun lakkoofsi 3 kun maal jechuudha? Aappii 3 tamma ana biratti banaatti jira, mallatteessa jechuudha. Banaatti jira. Kana argattanii eega argattaniin booda waan sanarra cimsitanii ni tuqxanii. Sana booda akkas gochuudhaan gara shaashaa mobaayila kan keessanii yookaan iskiriinii mobaayila kan keessaniirra ni qubsiiftan. Amma 0dha duwwaadha jechaa jira jechuudha. Aappiin banamee jiru iimoo qofaadha jira. Iimoo kana cufuuf maal tuquu qaba jecha end jettu kanarra yoo tuqne iimoon cufamee jira jechuudha. Si'a tokkoonis cufuu karaa isin ittiin dandeessan ni jira jechuudha. Fakkeenyaaf aappii kanarraa seenuu kanarraa baheetiin ammas aappii biraa jechuun akkaataa si'a tokkoon itti dhiifama. Akkaataa si'a tokkoon aappii banaatti jiru hunda isaa cufuu dandeessan isin agarsiisuuf jechuudha. Fakkeenyumaaf jechuudha. Waan bareedaadha, baay'ee nama gargaartudha jechuudha. Haala kanaan deebinee wanta kanarra akkuma aappii keessan mobaayila kan keessanirraa baataniin wanta kanarra yoo tuqxan aappiin isin itti fayyadamaa turtan akka cufamu ta'a jechuudha. Baay'ee mobaayila kan keenyaaf baay'ee barbaachisaadha. Aappii banaatti dhiisuun sadarkaa olaanaa qaba jechuudha. Mobaayila kan keenya ho'isuu irratti jechuudha. Akka mobaayilli keenya ho'u taasisuu irratti jechuudha. Itti fayyadamni quba keenya yoo baay'ate jechuudha. Ammas kanuma akka kanaa argachuudhaaf ammas si'a lammaffaaf cimsinee fuula mobaayila kan keenyarra tuqna jechuudha. Sana booda widgets kan jettu kanarra tuqna jechuudha. Sana booda amma mallattoo baatirii yookaan filaashii osoo daawunlood hin godhatin haala kamiin baatirii mobaayila kan keenyarratti itti fayyadamuu dandeenyu. Osoo pilaay istoorii irraa daawunlood hin godhatin haala fakkeenyaatiif amma aappii kan koo keessaa isin agarsiisuuf filaashii hin qabu argaa jirtan jechuudha. Filaash baatirii hin qabu jechuudha. Filaashii hundi keessan ni beektan jechuudha. Baatirii mobaayila kan keenya keessaa nuufi musana hin qabu argaa jirtan jechuudha. Garuu kana argachuu fi fuula mobaayila kan keessanii bakkuma qullaa kanarra cimsitanii tuqxan jechuudha. Sekoondii 3 kan ta'u sana booda widgets kan jettu kanarra tuqxan jechuudha. Sana booda mallattoo kana ni barbaadan jechuudha. Mallattoon amma walumaan barbaanna jechuudha. Amma ani isiniif baasu kana jechuudha. Mallattoo sana obsaan na eeggadha. Amma argaa jirtanii jecha kana ni barbaadan jechuudha. Torch kan jettu kana jechuudha. Torch kan jettu kana ni barbaadan jechuudha. Ishee gurraattii kana. Ishee gara fuula mobaayila kan keessaniirra geeffachuudhaaf cimsitanii wanta sanarra ni tuqxan. Eega haala kana ta'een akkas gootanii fuula mobaayila kan keessanii keessaa bakka tokkorra fidattanii jechuudha. Haala kanaan baatirii mobaayila keenya keessaa isheerra tuquudhaan baatirii itti fayyadamuu ni dandeenya. Osoo mobaayila kan keenya keessatti baatirii osoo gadi hin buusin jechuudha. Baatirii yoo gadi buufne bal'ina mobaayila kan keenyarraa hiratee jechuudha. Dhiphina mobaayila kan keenyaatiif sababa ta'uu danda'a. Egaa mataa isaatiin aappiin tokko viidiyoo meeqaa ol ta'a waan ta'eef jechuudha. Bakka bal'aa qabachuu danda'a jechuudha. Leeveliin isaallee dadhabaa ta'us maaluu ta'u bal'ina qafoo keenyarraa hanga ta'e tokko ni fudhata jechuudha. Kanaafuu otoo filaash hin buufatin dura otoo filaash hin buufatin haala kanaan filaash firii ta'ee qafoo keenyarraa haala gargaarsaatiin aappii xixiqqaa jedhamee kan gargaarsaaf kaa'ame dhaabbata
Samsung irraa kan KM irraa argachuu ni dandeessu jechuudha. Inni biraan nama aappii kana buufatee qabuuf jechuudha. Nama aappii kana buufatee qabu qofaaf jechuudha kan inni amma isiniif dabarsu. Nama aappii kana buufatee qabuuf haala kamiin wallpapersii yookaan fuula iskiriin moobaayila kan keenya itti jijjiirrachuu dandeenyu jechuudha. Karaa salphaa ta'een nama aappii ZG jedhu kana buufatee jiruuf jechuudha. Isaan nan duraanii firiidha. Firii argachuu jechuudha. Isaan innan amma isiniif dabarsuu deemu garuu nama aappii ZG jedhu kana qabu qofaadha jechuudha. Aappiin kun waan baay'eedhaaf nu gargaara jechuudha. Wallpapersii akkasumas immoo nagumaata yookaan sagalee qafoo garaagaraa jechuudha kan akka jilaksii hawaawii hunda of keessaa qaba jechuudha. Aappiin ammaa jechuudha gamtokkeen isaa yookaan citaan isaa kan akkuma isaan kanaanu gargaarsaaf kaa'aman as keessa ni jira jechuudha. Cimsinee moobaayila kan keenyarra tuqna namni aappii ammaa qabdan qofti jechuudha. Sana booda jecha kana ni barbaadan jechuudha. Akkuma argaa jirtan jecha kana jechuudha argaa jirtan. Kun maal nu fayyada? Namni aappii ammaa qabu kana argachuu dandeessan jechuudha. Maal nu fayyada? Osoo moobaayila keenya keessan seenan, osoo siitingii keessan seeniin fuula iskiriina moobaayila kan keenyaa kana jijjiiruu ni dandeenya jechuudha. Fakkeenyaaf irraa tuquu ofuma isaatiif akka itti jijjiiramu walumaan hordofna jechuudha. Irra tuqee isin agarsiisuuf haala kanatti jechuudha. Osoo siitingii keessan seeniin jechuudha. Fuula moobaayila kiyyaa kan duraan itti fayyadamaa ture hunda isaa jechuudha taraa isaatiin ofii isaatiif na jijjiira jechuudha. Irra tuqneetuma jechuudha. Irra tuquudhumaan kanuma irra tuquudhaan haala kanaan fuula moobaayila kan keenyaa jijjiirrachuu ni dandeenya jechuudha. Kana xiyyeeffannoon hordoftan taatan baay'ee isin fayyada. Kanaafuu xiyyeeffattanii akka hordoftan hiriyoota kan keessan qaalii fi jaallatamoo dhaaf akka sheer gochuun qooddanuuf akkasumas akka anaaf immoo yaada gaarii naaf laattan kabajaan isin gaafadha. Qopheessaan qophii kanaa Jaafar Kamaalii. Viidiyoon kiyya har'aattis kanuma irratti kan raawwatudha. Assalaamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakaatuh.